Akkam jirtu barattoota? Nagaa keessanii? Barattoota, har'as kunoo viidiyoo kana qabadhee isiniif dhiyaadheera. Isinis viidiyoon kun hiriyoota keessan hedduu bira akka ga'uudhaaf sheer, yaada yoo qabaattan kooment, laayikii fi sabiskiraayib gochuu hin dagatinaan affeerraa Jiyoo Lesson 17 TV'ti. Choose the correct answer from the given alternatives. Question number 1. Which one of the following is the area of similarity between the Maltesian and anti-Maltesian population theories? A. Solutions to the problem of overpopulation. B. Decrease in population growth. C. Increased demand for food. D. Improvements in technology. Students, the similarity of anti-Maltesian and the Maltesians is on the demand of food. According to the anti-Maltesians, both Bosrab and Karl Marx, akka faallaawwan warra Maaltaas Bosrabii fi Karl Marxitti akkuma population growthin guddachaa deemuun shortage of food supplies irratti dhiibbaa hin qabu jedhanii amanu. For example, Bosrab says that population growth could not regulated by the shortage of food supplies and necessities, but the increasing demand for food supplies from population growth encourages agricultural innovation. ኢንማዩ በህዝብ ቁጥር መጨመር ምግብ ፍላጎት የሚጨምር ከሆነ አግሪካልቸራል ኢኖቬሽን እንዲኖር መንገድ ከፋች ይሆናል። እንዲያውም ጥሩ አጋጣሚ ነው ብላ ታብራራዋለች ማለት ነው። ደረን ጉደቹን ለኮፍሰ ኡመታ ዮጅራት ደረን ጉደቹ ቴክኖሎጂidhaaf carraa gaariidha jetteetu amantii jechuudha. So the use of technologies in farming to keep pace with the growing needs. In this context, Bosrab confirms that what necessity is the mother of innovation. Rakkoon jira taanaan furmaanni jira jettee yaaddi jechuudha. Furmaata irratti haa odeessan iyyuu malee haalli isaan itti furmaataaf kaa'aa jiran ol hin fakkaatu. Kana jechuun Bosrab optimistiidha. Karl Marxis optimistiidha. Isaan kun optimaalii guddachuun lakkoofsa uummataa carraa gaariidha. Rakkoo yoo jiraate furmaanni jira jedhanii amanu. Karl Marxis akkasitti ilaala. Production in the capitalist economy system is not targeted to the market, people's needs, but it is what? The accumulation of capital. Kanaaf sababa ittiin uummata to'atan keessaa wanti isaan lafa kaa'an hin jiru jechuudha. Carraa gaariidha jedhanii amanu. Garuu akka Karl Marxitti maalidha? Kaapitaalizimii balleessanii sooshaalizimii lafa qabsiisuudha. Hanqinni nyaataa kan inni mudachaa jiru sababa warri kaapitaalistootaa gabaa keessa galanii midhaan saamaniidhaaf malee oomishnii fi lakkoofsi uummata walgituu waan dadhabeedhaaf miti jedhee amana. Gaariidha. Maaltas faammoo maal jedhu itti dabarraa ilaallu. Inna Maaltasas ምንድን ነው የሚሉት? Malthus says that population is multiplies in geometric progression. Double increment of population is there according to the Malthus. This results as food production are inversely related and high demand for food is there. Why? Because our population growth is geometrically multiplied as 1, 2, 4, 8, 60, 32 and the like in a double manner, whereas food supply or food production increases in a constant way as arithmetic 1, 2, 3, 4 steady growth of food production. As high population grows, there should be poverty and hunger. Due to what? Due to high demand for food. So kanatti aansee Maaltas maal jedha? Akkuma lakkoofsi uummataa dabalaa deemuuni fedhiin nyaataaf qabamu guddachaa deema. Kanaaf oomishnii fi fedhiin nyaataa waliin gitu. Akka inni wal gitu tokko gochuudhaaf tarkaanfilee adda addaa fudhachuutu barbaachisaadha jechuudha. Fakkeenyaaf waraanni akka jiraatu taasisuu, dhukkubni akka jiraatu taasisuu, beelli akka jiraatu taasisuu, negative balance. Positive checking immoo maal gochuu?
walirraa fageessanii dahuu, mala ittisa ulfaa fayyadamuu kanaa fi kan kana fakkaatan fayyadamuun barbaachisaadha jedhee amana. Warri Boosreb immoo inumaayyuu guddachuun lakkoofsa uummataa guddina teknooloojiidhaaf carraadha waan ta'eedhaaf fuud diimaandiin jira taanaanii teknooloojikaal innoveeshiniin jira. Qabeenyadha namni mataan isaayyuu. Kanaaf lakkoofsa namaa hir'isuun hin barbaachisu jedhanii amanuu jechuudha. So their similarity is discussing on the increment of food demand. Solution to the problem of overpopulation kan jedhu sin doggorsuu danda'a. Solutioniin as keessatti taa'ee kan lamaaniyyuu waliin fakkaatu. Maaltasii uummata xiqqeessuu qabnaa jedheetu amana. Charles Darwin faa yoo ilaaltanii the survival of the fittest jechuudhaan uummanni akka inni xiqqaatu gochuu labsu jechuudha. Deeggartoonni Maaltasii fi Maaltas faa. Warri Boosreb immoo anti-Maltesian warri jennu faallaa Maaltas warri ta'an. Diimaandiin dabalaa deemuun isaa guddina teknooloojiidhaaf iyyuu bu'aadha. Kanaaf lakkoofsi uummataa xiqqaachuu hin qabu, ajjeefamuu hin qabu, namni beelaaf gidiramuu hin qabu jedhanii amanu jechuudha. So the answer is C. Question number 2. Who define geography as a science that is meant to provide accurate, orderly, and rational description, interpretation of the variable character of the Earth's surface? A. Martin Kinzer. B. Richard Hartshorne. C. Alexander van Humboldt. D. Grieg Wasmansdorf. Barattoota waa'ee hiika ji'oogiraafii eenyutu maal jedhe kan jedhu adda baafachuudhaa fi fuula 3 old text bookii kutaa 11 yoo dubbistan baay'ee gaariidha. Fuula 3 irra kan jiru. Fakkeenyaaf Martin Kinzer bara 1989tti maal jedhe? Geography is concerned with the locational or spatial variation in both physical and human phenomena at the Earth's surface. Geographiin uumamaanis ta'e namtolcheetiin jijjiirama iddoo qaama lafaa irratti ta'u irratti xiyyeeffataadha. Hartshorne immoo bara 1959tti geography gaafa ibsu maal jedhe? Geography is a science. Geographiin saayinsiidha. That mean to provide accurate data sirrii fi dhugaa ta'e tarreeffama sirrii kan qabuu fi sababawaa ta'e describe gochuudhaaf hiikatti kennuudhaaf kan ooludha jedhee ibsee jechuudha. Kanaafuu deebii keenya kan ta'u the answer could be B. Hartshorne. Question number 3. Which one of the following is an industrial town? A. Qullubbii. B. Duukam. C. Wanzaayi. D. Ginci. Gaaffiin kun egaa barattoota yeroo baay'ee irra deddeebiidhaan qormaata intiraansii keessan irratti ni mul'ata. Kanaaf mandarri indaastirii Itoophiyaa yeroo ammaa magaalaa Duukamidha. So the answer is B. የኢንዱስትሪ ጎጆ ተብላ የምትታወቀው የኢትዮጵያ ከተማ ዱከም ነች። Question number 4. Which one of the following vegetation is considered as desert and semi-desert vegetation? Tokko tokkoon ibsa kanatti aanee ufaa ilaallu. Look, bosonoonni hardwood jedhaman kanneen akka mahoganii, iboonii, rosewood fi green heart jedhaman biqiloota yookiin mukeewwan naannoo Equatorial Rainforestitti argamanidha. በኢኳቶሪያል ሬንፎረስት አካባቢ የሚገኙ ዛፎች ናቸው ሃርድውድ የሚባሉ። በተለይ ደግሞ እነ ማሆጋኒ፣ ኢባኒ፣ አይረንውድ፣ ሮዝውድ የሚባሉት ማለት ነው። The Equatorial Rainforest of Africa is characterized by Equatorial Rainforest region yookiin naannoon rooba equatorii Afrikaa keessatti maaliin beekama? Tokkoffaa broad lived evergreen trees qabaachuu, biqiloota baala babal'atan qabaachuudhaan beekama. Hardwood trees, tree canopies, small amount of undergrowths warreen kana qabaachuutiin beekama jechuudha. እነዚህ ነው የሚታወቀው Equatorial Rainforest region በአፍሪካ ውስጥ broad lived evergreen trees, hardwood trees, tree canopies, small amount of undergrowths. inni biraan cactus
thorn bushes, acacias, and the coarse grasses are vegetations of the desert and the semi-desert region. Naannoo gammoojjii fi walakkaa gammoojjii keessatti biqilaawwan argaman kaaktas kanneen akka waleensuu, mukeewwan qoree qaban kanneen akka laaftoo fa'aa, doddotaa fa'aa warreen kun mukeewwan eessatti argamanidha? Naannoo ho'a gammoojjii fi walakkaa gammoojjii keessattidha jechuudha. Asxaan Dagibeeraas are found in Afro-Alpine naannoo baddaa irratti yookiin Afro-Mountain naannoo jennu especially meetira 3,000 fi isaa ol irratti argamu jechuudha። 3,000 ከ3,000 በላይ በሆኑት የመሬት አቀማመጦች ላይ የሚገኝ ነው አስጣና ጊቤራ የምንለው። ማኪውስ kan jennu biqilaa naannoo meeditiraaniyaan riijinii keessatti argamudha. Barattoota deebiin keessan maal akka ta'u murteeffattanii? Gaariidha. Ibsa armaan olii irratti hundooftanii baa jettan yoo ta'e deebiin keessan sirriidha. Question number 5. Which one of the following is different from the other? A. Gannaalee, Baaroo Akooboo, Takazee, Abbaay. Barattoota adda kan ta'e lageewwan Itoophiyaa armaan gadii keessaa isa kami? ተማሪዎች በአምስተኛው ጥያቄ ላይ ከተዘረዘሩት የኢትዮጵያ ወንዞች ልዩ የሆነው የቱ ነው? Gaaffii akkasii gaafa deebisnu maal irratti hundoofneetudha? Yaa'insa isaan godhan irratti hundoofneetudha. Kanaaf yaa'insi Baaroo Akooboo, Takazee fi Abbaay gara lixaatti meeditiraaniyaanii seenuutti deemu. Gannaaleen immoo eessatti gara Indiyaan oshinitti yaa'aa jechuudha. Kanaaf adda kan ta'e maali? Eedha jechuudha. Question number 6. Which one of the following is under river basin of Indian Ocean drainage system? A. Congo, B. Gambia, C. Niger, D. Zambezi. Atlantic Ocean drainage system is the largest in terms of catchment areas, annual discharges, and density of drainage. Yaa'insa lageen adda addaa drainage system warra jennu keessaa bal'aa kan ta'e Atlantic Ocean drainage systemidha. Persentii 90 uwwisa. Lageewwan naannoo kana keessatti argaman በአትላንቲክ ኦሽን ድሬኔጅ ሲስተም ውስጥ የሚካተቱ ወንዞች ኮንጎ፣ ኒጀር፣ ቮልታ፣ ጋምቢያ፣ ኦሬንጅ and the Senegal basins. Whereas the second Mediterranean Sea drainage system, the only major river of this basin is Nile River. Laga guddaa Naayiliin qofa qaba Mediterranean Sea drainage system kan jennu jechuudha. Nile is the longest river in the world. Lagni dheeraa addunyaa Nile. Nile Mediterraneaniitti galaa jechuudha. The Indian drainage system. Inni kun immoo eenyufaa dabalataa? Zaambeezii, Waabii Shebelee, Juubaa yookiin Gannaalee bal'inaan lammaffaadha. Okay. Closed yookiin inland warri jennu. Lageewwan Afrikaa kallattiidhaan galaanotatti yaa'uudhaaf carraa kan hin qabaanne closed ta'anii warreen hafan jechuudha. Kanneen akka Awaash, Gibee Oomoo, Okobaangoo, lafa Caffaa'aa Bootsuwaanaa keessatti argamu, Sadii Beezin naannoo Sudaanitti kan argamu, Danaakil Beezin Itoophiyaa keessatti argamu. Kanaaf lageewwan kanneen kana keessaa lagni gara Indiyaatti yaa'u Zaambeeziidha jechuudha. The answer is D. Question number 7. Which one of the following is incorrect about the population of Africa? A. Is the second populous continent next to Asia. B. It is known with having high life expectancy. C. It is the fastest population growth. D. It is an unevenly distribution of population. Uummanni Afrikaa kan itti beekamu tokko baay'inaan Eeshiyaatti aanee lammaffaa ta'uu isaatiin. Lammaffaa saffisaan uummata guddachaa jiru ta'uu. Inni biraan
haalli faffaca'insa isaanii uneven haala wal fakkaataa hin taaneen faffaca'anii kan jiran ta'uudha. High life expectancy garuu hin qaban. Turtii lafarra dheeraa ta'e hin qabaatan. ረዥም የሆነ እድሜ የአፍሪካ ህዝብ የለውም። ስለዚህ የተለየው ቢ ነው ማለት ነው። አዳካንታይ ቢ ተአቾን Question number 8. A drainage pattern which has a tree-like shape with branches is known as A. Trellis drainage pattern, B. Radial drainage pattern, C. Centripetal drainage pattern, D. Dendritic drainage pattern. Barattoota kana deebisuun dura ibsa itti aanee dhufu isiniif ibsuun baay'ee barbaachisaadha. Isin immoo hagasitti deebiin keessan maal akka ta'u tilmaama. Dendritic drainage pattern jechi jedhu jecha Giriikii dendroon innis boca mukaa kan qabu jechuu irraa kan dhufe yeroo hundumaa naannoo dhagaawwan homogeneity qaban irratti uumama. Geological processes folding እና faulting በዚህ ድሬኔጅ ፓተርን ላይ ምንም ተጽዕኖ የላቸውም። The other streams yaatuuwwan lagaa gara main riveritti yookiin gara laga guddaatti kan isaan yaa'an acute angle 90 digriitii gadittidha. Maaliif akkasitti isiniif ibsa? Gaaffiiwwan yeroo adda addaa yoo ilaaltanii which of the following drainage pattern is known with the streams are meeting the main river with acute angles less than 19 degrees jedhamee yeroo gaafatamutu jira waan ta'eedhaaf. በዚህ መልኩ ጥያቄ ሊጠየቅ ስለሚችል ነው። ከናፍ yeroo waa'een dendrootikii samaraayis isiniif godhu yeroo hundumaa naannoo dhagaawwan homogeneity qaban irratti uumama. Geological foldingii fi faultingiin dhiita'uun lafaa fi gadi hooquun lafaa naannoo kanarratti rakkoo hin qabaatu. Lageewwan xixiqqaan gara lageen gurguddaatti kan yaa'an acute angle digirii 90 gaditti ta'uu hubachuu qabdu jechuudha. Inni biraan trellis drainage patternidha. Trellis drainage pattern የምንለው ሁል ጊዜ የሚከሰተው yeroo hundumaa kan inni raawwatu naannoo dhagaawwan ciccimoo fi salphaa ta'an irratti alternatively rocks are harder and softer. This drainage pattern is greatly maalin affected by tectonic forces. Tectonic forces warri jennu maal fa'aadha? Foldingii fi faultingiidhaan jechuudha. Dhiita'uu lafaa fi gadi sigaachuu lafaatiin branches of the river usually join one another at nearly right angles. Inni biraan radial drainage patternidha. In radial drainage pattern, the rivers flow in all direction away from the raised features. Naannoo lafa ol ka'aa irraa gara kallattii adda addaatti lageen yaa'u yoo ta'e inni sun radial drainage pattern jedhama. Naannoon kun naannoo dhagaawwan sababa dho'iinsa voolkaanootiin uumaman waan jiraniidhaaf lolaadhaa fi dhiqama biyyeedhaaf more resistantidha. Arfaffaan centripetal drainage patternidha. Lageen yeroo hundumaa lafa ol ka'aa irraa gara giddu galeessa tokkotti kan yaa'anidha. Gara giddu galeessa tokkotti ወደ አንድ መሃል ወንዞች የሚፈሱበት ሂደት centripetal drainage pattern እንላለን። rectangular drainage pattern yeroo hundumaa inni kun immoo kan inni uumamu naannoo babbaqaquun dhagaa iddoo jiruttidha jechuudha. Especially it is common over certain types of what rocks like granite rock naannoowwan jiranitti. Ta'ansine fakkii armaan gadii ilaallu. Look, this is radial in which the river flows at different directions. So the answer is D. Deebiin keenya D dha jettanii ibsa armaan olii irratti hundooftanii filatta yoo ta'e sirriidha jechuudha. Question number 9. Which one of the following is wrong combination? A. Zambezi River, Kariba Dam. B. Niger River, Kanji Dam. C. Gibe River, Qoqa Dam. D. Nile River, Aswan High Dam.
Barattoota deebii keessan kan ta'u isa kam akka ta'e hamma murteeffattanitti ibsa kanatti aanee dhufu waliin haa ilaallu። ተማሪዎች መልሳችሁ የትኛው እንደሆነ እስከምትወስኑ ድረስ ከዚህ ቀጥሎ ያለውን ማብራሪያ አብረን እንይ። ሂር ዳምስ አር ዜር rivers are there, location of the dams and the rivers are there. So Aswan High Dam is on Nile River, where in Egypt. Owen Falls, White Nile, where in Uganda. Qoqa Dam, Awash, where in Ethiopia. Akosombo Dam on Volta River in Ghana. Kanji in Niger River in Nigeria. Kariba Dam on Zambezi River, where Zambia and Zimbabwe. Inga 1 and 2 on Congo River, where in Congo Democratic Republic. Kabora Basa, Zambezi, where in Mozambique. Gibe 1 and 2, Gilgal Gibe, where Ethiopia. Takaze Dam on Takaze River, where in Ethiopia. So the incorrect one is Gibe River. Qoqa Dam is on Awash. Gibe River is for Gilgal Gibe. But the others are correct. Good. Question number 10. Two places are said to be intervisible when A. If there is dense vegetation between them. B. If there is no high altitude between the 2 points. C. If there is higher ground between the 2 points. D. If there is high altitude between the 2 points. So, two places are intervisible if there is no high altitude between the 2 points. B is the correct answer. Why A is not? Because qaamonni lamaan iddoo lamarra dhaabbatan sun wal arguu hin danda'an. Maaltu isaan dhoksaa? Bosonatu isaan dhoksaa waan ta'eedhaaf. Namoota lamaan gidduu yookiin bakkeewwan lamaan gidduu lafa ol ka'iinsa qabutu jira yoo ta'e ammas intervisibility yookiin wal arguu hin danda'an. High altitude lafa ol ka'aatu jira yoo ta'e ammas bakkeewwan lamaan gidduu kan jiran wal arguu hin danda'anii. Kanaaf intervisibility hin jiraatudha. Deebiin keenya kanaafuu B no high altitude hin jira taanaan bakkeewwan lamaan gidduu irra kan dhaabbatan wal arguu danda'u. Question number 11. Which of the following Africa's drainage system is the largest in terms of catchment area and the annual discharge? Barattoota ibsa keenya jalqaba ibsine sana yaadachuun baay'ee barbaachisaadha. So mee second chance ni kennaa deebii keessan yaalaa. Gaariidha. Atlantic Ocean jetta yoo ta'e deebiin keessan sirriidha. Percentii 90 density of river annual dischargeetiin tokkoffaadha waan ta'eedhaaf. Gaaffii 12ffaa. Question number 12. The Maghreb region in North Africa and the Cape Province of South Africa receives rainfall in winter from A. The westerly winds. B. South polar easterly winds. C. Southeast monsoon winds. D. North polar easterly winds. Barattoota hamman ibsa armaan gadii isinii kennutti deebiin keessan maal akka ta'u tilmaamaa. Westerly winds bring rainfall to the Maghreb region of North Africa and the Cape Province of South Africa in winter season. Kanaaf maal ta'a jechuudha? The westerly winds. Deebiin keenya A ta'a jechuudha. Malsaachin A ይሆናል. Question number 13. Which one of the following theories of human population has nothing to do with Karl Marx? A. Surplus population theories. B. Agricultural transformations.
C. Population growth must have a natural limit. D. Socialism with no economic structure and a new social order. akkuma duraan ilaallee ቀድመን እንዳየነው የማርክስ እይታው ilaalchi ማርክስ ilaalcha boosreffaan wal fakkaataa jenneerra. Kanaaf yaada isaa kan hin taane kan maarkis wajjin wal hin fakkaanne population growth must have a natural limit. Natural limit uumamaan daangeffamuu danda'uu qaba population growthiin kan jedhu ilaalcha isaa keessatti maarkis hin qabu. According to the Marcus, the surplus population theories are developed, agricultural transformation is there, socialism with no economic structure and a new social order is there. So C is the answer. Question number 14. Which of the following branches of Great East Africa Rift Valley hosts the continent's highest block or Horst Mountains? A. Ethiopia, Djibouti, Northern Somalia branch. B. Western branch. C. Eastern Grigori branch. D. Malawi Rift Valley. Barattoota hagan ibsa armaan gadii isinii kennutti deebiin keessan maal akka ta'e tilmaamaa. የሚቀጥለውን ማብራሪያ እስከምሰጣችሁ ድረስ መልሳችሁ ምን እንደሆነ ገምቱ። ወስተርን ብራንች የምንለው ወስተርን ብራንች kan jennu Yuugaandaa irraa ka'ee kaabarraa gara kibbaatti Democratic Republic of Congo kutee Rwaandaadhaan darbee Burundii kutee hanga Taanzaaniyaatti kan deemudha. Kanaaf kutaan Rift Valley kunii gaarreen gurguddoo qabaachuudhaan beekama. Highest block mountains or host mountains. For example, the Mount Rwenzori. Gaara Rwenzori baay'ee gaara guddaadha jechuudha. So the answer is B. Yoo B jettan ta'e deebiin keessan sirriidha. Question number 15. Which one of the following relief structure of Africa covers the largest percentage? A. Mountains. B. Plains. C. Plateaus. D. Valleys. Barattoota deebiin keessan maal akka ta'e tilmaamaa. Kanaaf lafti Afrikaa baay'een isaa persentiin 70 ol ፕላቶodha jechuudha. ከ70% በላይ የሚሆነው የአፍሪካ መሬት ፕላቶው ነው። Okay, question number 16. Which one of the following cold ocean current makes the southwestern parts of Africa both cool and dry? A. Benguela. B. Mozambique. C. Altitude. D. Labrador. Let me give you dictation. Here, the Canary cold current and the Benguela cold current makes northwestern Africa and southwestern part of Africa both cooler and also dry. But the warm ocean current, Mozambique, makes the southeastern parts of Africa to warm and wet. Kanaaf Canary cold current fi Benguela kan jennu kaaba lixa Afrikaa fi kibba lixa Afrikaadhaan baay'ee diilallaa fi gogaa taasisuu jechuudha. Mozambique warm current kan jennu immoo kibba baha Afrikaadhaan baay'ee ho'aa fi jiidhaa akka inni ta'u taasisu. Barattoota deebiin keessan haadha jettaniittu መልሳችሁ ኤ ነው ብላችኋል። ትክክል ናችሁ። ቤንጉዌላና ካናሪ ኮልድ ከረንት እነዚህን አካባቢዎች ኩል እና ድራይ እንዲሆኑ ያደርጓቸዋል። ኩሊ ዲለላ ፊ ጎጋ akka ta'an taasisu eenyu ቤንጉዌላ ፊ ካናሪ ኮልድ ከረንት kan jennu jechuudha. Question number 17.
which one of the following is the leading producer of both gold and cacao in Africa? A. Ghana, B. Nigeria, C. Zambia, D. Zaire. Oomisha warqee fi kaakaa'ootiin Afrikaa keessaa dursarratti kan beekamu kami? ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት የአፍሪካ ሀገሮች በወርቅና በካካኦ ምርት በቀዳሚነት የሚታወቀው የቱ ነው? Ibsa kanatti aanu hanga isiniif kennutti deebiin keessan maal akka ta'e murteeffadhaa. Look, there are minerals, there are African global shares, there are leading producers in Africa. So, for example, diamond, about 77% of diamond in Africa is produced by Zaire, Botswana, and the Republic of South Africa. Gold, about 55% of gold in Africa is produced by South Africa, Ghana, and Zimbabwe. So, South Africa is the leading producer of gold and diamond. Copper, 20% of copper in Africa is produced by Zambia, Democratic Republic of Congo, Zimbabwe, and again Republic of South Africa. Again, Republic of South Africa is the leading producer of diamond, gold, and copper. Bauxite, 90% of bauxite is produced in Africa by Guinea, Ghana, Sierra Leone. Again, Ghana becomes the leading producer of gold and bauxite. 4% of iron ore is produced in Africa by Liberia, Mauritania, Morocco, Tunisia, Republic of South Africa, Zimbabwe, and Switzerland. Again, Republic of South Africa is known with the production of iron ore, copper, gold, and diamonds. Good. Let's see about the crop production. Crop. Leading producers in Africa and their share. Cacao. About 53% of cacao is produced by Ghana, Cote d'Ivoire, Nigeria, Liberia, Togo, and Cameroon. Coffee, Cote d'Ivoire, Ethiopia, Uganda, Kenya, Cameroon, Tanzania, Democratic Republic of Congo, and Angola. Tea, Tanzania, Kenya, Ethiopia, Mozambique, Zimbabwe, Congo, and Mauritius are the known producer of tea. Palm oil, Nigeria, Ivory Coast, and Zaire. So, students, Ghana is the leading producer of both gold and cacao. Question number 18. Which one of the following is not the characteristics of developing countries? Amala biyyoota guddachaa jiranii kan hin taane kami? የታዳጊ ሀገራት ባህሪ ያልሆነው የቱ ነው? A. Low per capita income. B. High level of literacy. C. Subsistence agriculture. D. High birth and death rate. So, developing countries are known with low per capita income, while they are developing countries poor in their economy. They are known with subsistence agriculture. They are known with having high birth rate and high death rates. There is low level of literacy, not high level of literacy.
So the answer is B. Chaanalii keessan Jio Lesson 17 Tube waan daawwattaniif galatooma. Jio Lesson 17 Tube chaanaalaችሁን ስለጎበኛችሁ አመሰግናለሁ። Jio Lesson 17 Tube chaanaalii milkoomina egeree dhalootaaf dhimmu